Gowwoomsaa siyaasaan nagaan bu'uu hin danda'u. Waan hin jirre akka jirutti waan gochuuf fedhan qabne akka waan raawwataniitti uummatatti himuun gowwoomsaa siyaasaati. Qabiyyee qophii keenya faana keelloo har'aan dhimma gowwoomsaa siyaasaa furmaanni isaa oolee bubbulee isinii qoonna. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan gara qophichaatti waliin dabarra. Kalloo Miidiyaa. Itoophiyaa keessatti siyaasni fakkeessi irra deddeebii mul'ata. Inuma hawaasa bulchan uummata gowwoomsuun qaamolee siyaasaa biraan ni argama. Siyaasa gowwoomsaa kanatti haalaan dhimma kan itti bahu abbootii aangoo addatti mootummaa Itoophiyaati. Waggoonni 6 as hawaasa Oromoof bara qorumsaa isa olaanaadha. Bara nagaan ba'anii nagaan galuun abjuu ta'e, bara nageenyoon gaa'ee duuti bakka maraa dhaga'amu, bara qe'ee irratti wal horan irraa buqqa'uun dirqamame, waggoonni bulchiinsa PP bara akkaan hadhooftuu ta'uu isaa eenyumtuu irratti walii gala. Rakkoof qiyaamaa qe'ee Oromoo dhuunfate kanatti xumura gochuun nagaa hawaasaa bakka itti deebisuu irraa eegala ka jedhu hawaasni Oromoo mootummaan akka nagaa buusu akka furmaataaf hojjetu dheebota. Ta'us mootummaan fedhii nagaa deebisuu garaa irraa rakkoo mariin furuuf ayyamamaa ta'uun isaa shakkisiisaa ta'eera. Kun ammoo uummata nagaa dheeboteef qormaata. Mootummaan uummata bal'aa akka waan nagaa barbaadutti itti dhiyaate ammoo deebi'ee ofuma isaa nagaa booressuutti fuulleffate ka jedhan namoonni siyaasaa sochii gowwoomsaan raawwatamu kana cimsanii balaaleffatu. Rakkoon uummataa gowwoomsaan osoo hin taane buruqsanii dubbachuuf haqaan hojjechuun furmaata akka argatu namuu irratti waliif gala. Kun garuu siyaasessitoota mootummaa biratti fudhatama waan argatu miti. Caasaaleef qondaalonni mootummaa tasgabbii dhabiinsa Oromiyaa keessaaf ofitti quba qabuurra gara mormitoota komachuutti fuulleffatu. Nagaa biyya kanaa akka booresse warra hidhatee bosona galeedha jechuun ala ofii isaanii akkamiin akka nagaa booressan namni akka itti himu hin ayyamani. Rakkoo ofii gamaagamanii ilaaluu dadhabuu caasaa mootummaa kanaan gidiraan hammeenyaa uummata irra ga'u umuriin akka dheeratu gochuu hin oolle. Dararamni guraaramni sabaa akka oolee bubbulu ulaa baneera. Biyyattiin maraan martoo waraanaa gidduu akka naannoftu taasisuu keessattis siyaasessitoonni ga'ee mataa isaanii akka baatan himama. Dhugaa kana garuu ofitti fudhachuu hin fedhani. Mootummaan tibba kana hawaasni Oromoo kallattii hedduurraan hiriira akka ba'u taasisaa jira. Hiriirri nagaa dheebonne jedhu uummata biraa akka dhaga'ametti ibsuuf dhaadannoo hawaasatti raabsuun bakkeewwan hedduutti hiriirri gaggeeffamaa jira. Akkaataa mootummaan hawaasa nagaa maanguddootaa fi abbootii gadaa hiriira baasaa jiru kanaan garuu nagaan dhufuu hin danda'u. Akki mootummaan itti jiru fakkaachuudha. Siyaasni fakkeessi ammoo gaafa dhugaan isaa ifatti ba'u balaa duubaan deebine dhoosa. Ofii isaaf marii nagaa fayyamamaa waboon waan nagaan qabsoo gaggeessuu didetti uummatatti kan himu mootummaan uummata gowwoomsuu irratti argama. Hiriira tibbanaas caasaa isaan akkasuma qaamolee durgoo fudhatan ofitti makuun gaggeessaa jira jedhamuun qeeqame. Qeeqa hiriira ammaa mootummaan gaggeesse jedhu kan mormu mootummaan ibsa baaseen kanneen akkas jedhan komateera. Naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti hiriirri waamicha nageenyaa tibbana gaggeeffame akka qaama mootummaan qindaa'etti odeeffannoon tamsa'aa jiru dhugaa irraa ka fagaate jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase keessatti caqaseera. Mootummaan naannichaa ibsa baaseen hiriira nagaa uummanni fedhii isaatiin nageenya dheebochuu irraa ka'ee bahu akka qaama mootummaan qindaa'etti mul'isuuf yaaluun dhugaa irraa ka fagaatee fi madaa uummataa mukaan horfuu akka ta'etti ka yaadamudha jedhe. Ibsi kun kaba'e hiriira nagaa uummataa tibbana gaggeeffame ilaalchisee waraana bilisummaa Oromoo ka mootummaa waliin waggootaaf lola gaggeessaa jiruu fi namoota siyaasaa akka Jaawar Mohaammed qeeqaan mootummaatti quba qabuu isaanii hordofeeti. Jaawar fuula feesbuuka isaa irratti mootummaan gama tokkoon marii araaraa marsaa sadaffaaf wajwaannaa biyyoota dubbii harkaa qabaniin dhiyaataa jiru didaa gama biraan uummata miskiinaa aduutti baasanii wajwaachisuun sirrii miti jechuun kutannoo mootummaan mariidhaaf qabu qeeqe. Fakkeessuun nagaa buusuun hin danda'amu ka jedhe Jaawar nagaa buusuuf onneerraa fedhii qabaannaan waltajjii mariitti deebi'uun ala falla akka hin jirre ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin ibsa sadaasa 14 bara 2024 baaseen mootummaan gaaffii haqa qabeessa uummanni nagaadhaaf qabu faayidaa ofiif fayyadamaa jira jechuun mootummaa himateera. Kamisa ganamaa eegalee haga kaleessaatti godinaalee fi aanaalee Oromiyaa garaa garaatti uummanni hiriira nagaa ba'uun nageenya waaraa qe'ee Oromootti akka mirkanaa'uuf waamicha taasisuu isaanii miidiyaalee mootummaa gabaasaniiru. Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu gaggeeffamuun
goolamaa akka jirtu Oromiyaa keessatti hiriirri akkanaa yeroo gaggeeffamu kun ka jalqabaa miti. Baatii Agayyaa darbee godina Shawaa Kaabaa magaalota Sulultaa fi Caancootti jiraattonni kumaatamaan lakkaawaman hiriira ba'uun walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi waboo gidduu adeemsifamaa jiru karaa nagaan akka furamu gaafatanii turani. Hiriira san keessatti harki mootummaa jiraachuu dhabuu isaaf agarsiiftuun hin jiru. Biyya nama 4 ol ta'anii yoo dhaabbatan reebaman hidhaman keessatti hiriirri ni gaggeeffama jedhanii yaaduun abjuudha. Mootummaan waan ofii isaaf yaadee qindeesse bu'aa siyaasaa irraa argachuuf akkuma kana kabaasuun ala biyyattii keessatti mirgi sochii mirgi dubbii erga ukkaanfamee waggoonni 6 darbaa jiraachuu falmitoonni mirga namoomaa itti walii galu. Waan qabatamaa alaabaa fi asxaa PP qabatamee ba'ame kana harki mootummaa keessa hin jiru jechuun ibsi mootummaa Oromiyaa irraa ba'e ija sukkuummatanii kijibuu fi uummata gowwomsuu yaaluu yoo ta'een ala dhugaa qabatamaa akka hin taane namuu hubata. Yeroo lama uummata gowwomsuu takkii nagaa fakkaatanii dhiyaachuun uummataan hiriira ba'aa jecha takka ammoo hiriira san nuti hin qindeessine jedhanii waakkachuun siyaasa fakkeessii bakka lamatti taphachuu ta'ee mul'ateera. Bu'aa yaadota akkanaa irraa argatu siyaasessitoota isaatu beeka. Mootummaan hammeenya isaa haguuguuf miidhaa geesse hiriira ba'amaa jiru kanaan dhokfachuuf tattaaffii taasiseera. Balaan mootummaa Itoophiyaan dhaqqabaa jiru garuu hiriira kanaan dhokatee itti fufaan gaaffii deebii barbaadudha. Caasaan mootummaa ofii isaaniin gowwomsaa uummata bulchaniif addunyaa illee gowwomsaa jiraachuu fedhu. Addunyaa irraa teknooloojiin mandara tokko taasise keessatti siyaasni gowwomsaa yeroo dheeraa qabaachuu hin danda'u. Kanneen uummata nagaaf garraamii kana akka kubbaatti ittiin taphataa jiran akka waan nagaa barbaadaniitti uummataan nagaa labsaa jedhan kun gaafa nagaa akka hin barbaanne ragaawwan hedduun ifatti isaan mul'isu siyaasni isaanii rukutamaa akka ta'u hubachuu feesisa. Har'a Oromiyaa akkasuma Itoophiyaa keessaa giimiin warraaqsaa ruuqamaa jira. Giimiin kun dirqamaan boba'ee dukkanaarraa akka ibsu kijibaarraa akka dhabamsiisu ka hubatan jiruu laata. Oromiyaa keessatti kaleessa sharaan jalatti buna danfisan diigamee nagaan hin jiraatamu. Har'a mootummaan misooma magaalaa misooma koriidarii jechuun gamoowwan qarshii miliyoona 100 oliin ijaaraman diigaa jira. Hawaasni dafqatee ifaajjee umurii guutuu guyyaa tokkoon jalaa diigamee bishaan itti naqamaa jiru kun hanga obsu qaba. Obsi kun guutuu gaafa dambali'e gaafa xoofoo irra darbee dhangala'e mootummaa liqimsuu akka danda'u galaanni warraaqsaa uummataan banbanu siyaasa kijibaa akka dhidhimsiifu wallaaluun dadhabuun gowwummaadha. Uummanni nagaa dheeboteera eeyyee sirriidha dheeboteera. Dheebuu nagaa akka ba'u garuu gaafa dhugaan bakka qabate qofa. Gaafa siyaasni haqaa biyyattii keessatti hidda fageeffate nagaan bu'a. Kana ala uummata nagaa dhoowwanii nageenya akka hin buune Oromiyaan dirree waraanaa akka taatu hojjetaa. Dhaadannoo qonnaan bulaatti kennuun nagaa dheebonne jedhi jechuun nagaan argamu hin jiru. Walumaa gala gowwomsaa siyaasaan nagaan bu'uu hin danda'u hin jiru. Mootummaan dhuguma uummataaf yoo yaada ta'e yoo aantummaa hawaasaa qabaate daandii nagaan ittiin bu'u filachuu qaba malee hawaasa bal'aa har'as boris kijibaan daandii itti baasee waccisiisuu hin qabu. Dhugumaan nagaa buusuu yoo barbaade bakka nagaan itti bu'uu danda'utti dubbii geessuudha. Qaamolee waliin wal lolaa jiru faana marii taasisuuf garaa irraa kutannoo agarsiisuudhaan biyyattiin gara nagaatti akka luuccoftu taasisuudha. Fedhii nagaa agarsiisuuf mootummaan jalqaba nama maqaa siyaasaan hidhuu dhiisuu, isa hidhe hiikuu, maqaa siyaasaan adamsee ajjeesuu dhaabuu, mirga sochii hawaasaa sarbuu dhaabuu, milishaa seeraaf heera biyyaa cabsee saamichatti gadi taa'e adaba qabsiisuu, uummata maqaa misooma koriidarii jedhuun harka qullaambisuu dhiisuu, kun mataansaa daandii nagaa ta'uu amanee fudhachuu qabaa jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin qopheeffanne kana fakkaata. Ka torbeetiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.